I have to straighten up my coat. You know, I'm a little shabby right now because these activists are keeping us real busy. We don't even get to go visit our barber yet. I can't even visit my barber yet because these activists are keeping me real busy. Hadhoonni haasofnu qabsoon Oromoo opportunistii maraan deemu jirti. Waan yeroo mara opportunistiin deemtuuf qabsoon Oromoo milkaa'uu hin dandeenye. Tokkoffaa leencolata opportunist. He always signs a deal with the devil. And now he signed a new deal with the devil. Brownie Nagga. Amaras don't trust Brownie Nagga. Oromos don't trust Brownie Nagga. So wanti jarri daladde wamarra oolaan jiru milkaan jiru. Akkas taate milkaan jirtu inni leencolataa dalagu. ODF waan daladdu namuu naman. Hara keessa dhadhaate galeera Oromoon. Oppiidoon kijibduu akka taate namni martuu isin gorsee jira keessattuu the Republican isin gorsee jira. The Republican harka baay'ee isinitti mee jira. Oppiidoon akka dhaabamtetti akka ijaaramtetti Oromoo waan hin ijaaraniif eenyu abbaan nullaachi kaanii haga fedhan illee xaaranii sossoban wantiin kijiba. Oromoo dalaguu hin danda'u. Tigree dalaga yeroo maraayyuu. Tigreetu ijaaratee jarumaa dalaga yeroo maraayyuu. Namni Oppiidoo 100% martuu opportunist. Illakena inamanina. OFC'n opportunistii miti. OFC'n qulqulluudha opportunistii miti. Rakkoon OFC ideologiin dalanneen deeman qawween barbaachisaadha. Kanaaf OFC le faana deemuu hin dandeenyu waan qawween barbaachisaa ta'eef OFC'n qawween dalagaa hin jirre. Abbaa kiyya. Jarri OMN tuni, oh my god, Jawar and Daraje, they're trying to wear a trench coat like the Republican. Man, jedhamee kootiin isaa with Brigadier Editor-in-Chief Daraje Gutama of OMN Command Post, the one that arrested Abdi Fite, maybe, nobody knows. But one thing though, y'all can't fit in a trench coat like me, man. Your trench coat ain't got no style. Check this out. The Republic stands, the Republic rules. Now, Jawaarif Reef OMN na mangalan na mabaitu jarolin dalagu yale that the baby malit ejera. Alright, talk of OMN. Is OMN an opportunist TV station or not? Well, let's find out. Oomisha jara, tokkoffaa oomisha jara. Oomisha kan argitanii oomisha OMN ilaalame. Akka Oromo, Habashi, Oromo, Habashi. OMN afaan Amaaraa kana baay'ee biruma dabarsee oomishaara halkanii guyyaa maa kanuma haasani maa. Okay, kun asittam jemuun kenna qabsaa Oromoo ta'ee jira. Qabsaa Oromoo kafaan hiriiruu ta'e kun asitti. Ethiopia out of Oromia jedha. Ethiopia out of Oromia. Kun goota Amaaraa ta'e kun afaan Amaaraatiin jira dhaqee barsiisa. Afaan Amaaraatiin dhaqee Amaaraan nu barsiisaa barja'uun kenna waan Amaarisa isarraa san barbaadu. የመንግስት ዋና ስትራቴጂ ወይም ደግሞ ዋና የስትራቴጂ ኦብጀክቲቭ ፍላጎት የነበረውን ዋናውን መምታት ተችሏል። ይሄም በብዙ ጊዜ ደጋግመን እንደተናገር ነው። የመንግስት ዋና ዓላማ Oromo first, Oromo Biya. I am an Oromo first because to me Ethiopia first Ethiopia is imposed on me. The second important point is that yeah, brother, glorify Oromo because first. We are forced to denounce our identity. We ended up reaffirming and reasserting our identity. Sitti argamu keessanis Kunama Oromo Foresti darban opportunity waan irraa guuranii darban Oromo Foresti Amara Deebi'aan amma kun amma kan barsiisuu jira.
Barsiisaa gaashii afaan Amaaraatti barannaa isinirraa OMN irraa afaan ሰላም Amaaraa ጤና barannaa ይስጥልን bare. ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ወደ ፓርላማ የደረሰንን ዘገባ እናቀርባለን። ከኔ ጋርም ሌሎች እንግዶች አሉ። እንግዶች ቤተኞች ናቸው። ፕሮፌሰር እስቄል ገብሳ፣ ዶክተር ጸጋይ አርሳና ጀዋር መሐመድ ናቸው። Asitti kun hojaa'uun Oppiidiyoo kolaasanii Oppiidiyoon qullaa Oppiidiyoon bu'aan qabu jedheen gorsaan maaja'uun. Erga walgahii yaadee booda isinitti himaatiin ture bara Oromoo. Erga walgahii yaadee Oppiidiyoo kolaasanii jiran. Harka micciiranii jiranii lamma kophatti baasanii jiranii akka haasa'u kana miti paaralaayiz godhanii jiran. Akka durii middilleen. Isinitti himaatiin ture bara Oromoo. Erga walgahii yaadee Oppiidiyoo kolaasanii jiran. Oppiidiyoon bu'aan qabdu jettee nutti himne. Oppiidiyoon kolaafamtu jettee nutti himne. Oppiidiyoo na amanaa jala deema akkana jettee nu gorsite jawu malee nutti himne jawu. Ergaa tokkoon dabartuu barbaadu Oppiidiyoo gara jalaa jirtu. Na amanaa. It is over. Wayyaaneen amma booda deebitee Oromiyaa hin qabattu, Itoophiyaas qabattee turuu hin dandeessu. Kana na amanaa. It is impossible. Mootummaan sadarkaa kanarra gahee deebi'ee turuu hin danda'u. Kanaaf wayyaaneetu deebi'ee garee lammaa kana rukutee deebi'ee tortoraa biraan irratti shuumee ammallee akka kaleessatti uummata Oromoo ajjeesaa isaan jala fiigaa turre warri jettani. Akkas jettee nu gorsite malee jawu warning Oppiidiyoo hiitu nu kenninati. Oppiidiyoo jala deema Tigreen lamuu deebitee Oppiidiyoon kolaaftu jettee nu gorsite. Amma as deebitee akkana nuun jetta jawu. Opportunistis fakkeessaa kun jawu. Opportunistis fakkeessaa jawu kenn. Don't look like opportunist jawu. Don't flip to Amara, flip back to Oromo, flip to Amara, flip back to Oromo, flip us to Oppiidiyoo, flip us back from Oppiidiyoo, flip us back to Oppiidiyoo, flip us back from Oppiidiyoo. Now jawu, you look like opportunist. Don't do that jawu. Don't do that jawu. Don't do that. Jawu, warra biyyaa kana laalme. Don't joke. Yeah, la video अपना करके कसाने video अपना लाला. Video जाएगा. warri amantaa ka muslimaa ka hidhaman jiru achi jira. Eenyu gaafa sawwaan akkana ishira akkana eenyu. Lammaffaa irratti Xaqlay Ministerichi akka seera biyyattiitti yammaa addaan hirmichaa fudhachuu danda'a. Seera biyyattii irra jira. Xaqlay Ministerichi haa hidhamu jedhime. Dhugaa akkana dubbatan kunoo. OMN isin akkana dhugaa dubbatumaatiin sodaachisee wallataatuma afaan baay'ee deebi'e. Inaasgabbaachuu jechuu danda'a seera irra jira. Inaasgabbaachuu kanuun jedhe haa hidhamu jedhe. Haa hidhamu jedhe. Akka dhaabata jira gaafa Itoophiyaa jedhamu. Akkas kaadhiiroo fayyaa argate Gaafa Itoophiyaa jedhamtu keessa seenani Oromoon Tigraay keessa suuqii qaba. Sumaalee keessa haqa suuqii qaba. Amaara keessa qaba. Kibba keessa qaba. Maarreen Itoophiyaa miti jechuu wada jara. Oromoon naggaadha malee Oromoon een biratti yoo gammaan naggaadha. Oromoon nyaatu malee Itoophiyaa keessa bilisummaa walabummaa ol qabaannee Itoophiyaa keessa tokkomuu danda'a. Kanaaf Itoophiyaan bifa kanaan nu ajjeefti taanaan nu tuffatti nu arrabsi hayyoota kennee fitti taanaan iffoottonna jedhe. Iffoottonna jedhe. Oromiyaan maal biyya jedhe. Oromiyaan biyya jedhe. Oromiyaan biyya jedhe. Hayya amma qaabsa qeerroosi. Har'a qilleensa shaashamannee tana bilisoomsineerra olleerraan biyya lamaa. akkana kaadhiiroo akkana. Ammaa achi liidaroota dhugaa nama dhugaan hayyoota ta'e malee tokko faana hin deemne nama wanti Oromoo ka Oromooti kan baa dubbiitti dubbanna ka jedhu malee opportunistii kanneen nuun deemee jennaan ammaa achi akkuma durii isaa nu dhumatti Oromoo wanti Oromoo ka Oromooti kan baa dubbiitti dubbanna namni jajjabaa namni sammuu jajjabduu akkasii faana deemna malee no more opportunist leading Oromos. No more opportunist leading Oromos. Warra hireema ofii bichaa so'utanii argitanii asit deebifnee jirra harkallee as gubbaa. Asit deebifnee jirra orga 2016 tiidha. Galatoomaa. Peace out.